bira guya kuma olura obdi kekesa guya tokolu nafaya mana kekesa guya tokolu nafaya Ularani hiti jetani biyuma keessa kana illee bahee baqadha jedhee kan murteesse haalaan godhe moon kee kana godhe dhaloota ijoollee koo maaltu naa guddisa. Nagartu? Qajeelaa kan jirtu nagaa maaltu jira qajeelaa maali moo narqatee qabattee jirtu kun. Dhakaan kun akkamitti bareedaa jennaani dhakaa kana ilaaleeti. Ishii. Ibo maali dhakaanii dura feeje hubattee maaliifan kana jedhe sitti fakkaate. Waan fedheef iyyuu dhagaa kana maal kana wal bira qabdanii haasa'uu yaaltanii isa dhumaa waan isinitti himu yoo jiraatu karaanis jireenyis kan barbaraa kan itti argamu Iyyasuus Kiristoos duwwaadhaan kana duwwaatti amanaa. Cina dhiisii jireenya waa Yesuusitti natti naannuu beeka turuu kana natti hin dhufe. Gaarii narraa deemachi. Wakjira kun sinattam nagaa keessanii. Nagaadha garuu baay'ee tokko si gomadhe. Egaa wanta isin amma dubbattani waan dhugaadha. Kanaan baay'ee laphee kootti dhabeera. Kootti isinii kadhadhee Waaqayyoon isinii kadhadhaa. Har'a nama kana argachuun koo waan baay'ee na barsiiseera. Maqaa koo galmee jireenya bara baraa irratti naaf barreessi. Amiin.